Oromoo guutuun waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin akkuma isaan karaa cufanitti karaa cuftanii akkuma isaan daandii cufanitti daandii cuftanii tokkummaadhaan yoo isin gadi hin baane nuti isin nyaachisuu hin barbaannu isinillee gabroomsuu hin barbaannu faannoon dhuftee Oromiyaa akka seentu gonkuman ayyamnu gonkuman never ever gabrummaa lammaffatti hin deebinu dhiiga kennaan Abiyyi achi kenne aarsaa kafallee Abiyyi achi kenne lubbuu kumaataman nama 5,000 gabbarree Abiyyi achi kenne gaafa inni dabarsee biyya faannoodhaa tarakkabe abadan waraana gahaa qabna Oromiyaa keessa poolisiin Oromiyaa liyyuu hayliin Oromiyaa federaala keessa ka jirtan isinillee dhaabadhaa uummata Oromoo waliin har'a naannoo Amaaraa keessatti poolisiin Amaaraa hundi si faannootti makamte bulchiinsi naannoo Amaaraa jiru warri baankii irra dalagu hundi faannoo wajjin hojjechaa jira faannoon har'a sa'aatii kanatti dabra birhaaniin qabatee jira waraana barbaachise taanaan waraana ummataa geessuu barbaachise taanaan sa'aatii amma kanarraa Oromiyaa hundarratti waraana adda bilisummaa Oromooti tumsa gootanii woboonis gara Finfinnee gasaggasuudha qaba eenyuun fudhatee ummata isaa qabatee hawaasa isaa qabatee duratti xiixa faannoo namni fuudhee har'a dabra birhaaniin geesse ummata naannoo Amaaraati faannoon qawwee dhukaasee dabra birhaan hin geenne Abiyyiin Ahmad soddaawwan isaa irratti rasaasa dhukaasuu didee soddaawwan isaatiif jecha quuxa'ee soddummaadhaaf jecha quuxa'ee dabarsee Oromoo miliyoona 60 gurguraa jira dabarsee uummata Oromoo salphisaa jira Shimallis Abdiisaa qamadii keessa dhaabata qamadii Shimallis keessa dhaabatu tana faannoon gaafa dhuftee aangoo qabatte Shimallis Abdiisaa gurra qabdee qaallitti geessiti dhageeffadhaa Oromoo qamadii har'a Shimallis ittiin fokkoru tana jechuudha yoo faannoon dhaabsifamuu baate wanti Shimallis Abdiisaa qamadii keessa dhaabatee footoo ka'u takka illee hin jiru innis Abiyyi wajjin biyya gadhiisee baqata dhugaan jirtu tanuma kanaaf nutis maal goona waraanni keenya akka kaleessaa Eltiraan jiru Asmaraan jiru Oromiyaa keessa jira waraana adda bilisummaa Oromoo waliin ummanni Oromoo bal'aan bakka jirtan mara akkuma faannoon karaa cufee Finfinnee seenaa jirutti nutis waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin bakka hundatti raayyaa ittisa biyyaatti karaa cuftanii Finfinneetti gasaggasuun dirqama keessan ujoolleen teenna goota deeggarsa ummata Oromoo malee waggaa shalloole woboon deeggarsa ummata Oromoo malee lubbuu isaa kafale kenninu haga faannoon dhufee Finfinnee to'atuun ayyamnu Oromoo bakka jirtu mara dammaqi waqasaman billahi faannoon har'a kiiloomeetira 70 jira dabra birhaaniin kunoo sa'aatii kanatti dabra birhaaniin to'atee jira naannoo Amaaraa hunda fixanii Finfinnee seenaa jira nama Finfinnee seenaa jiran magaalaan biraa immoo magaalaa kiiloomeetira 70 qofa Finfinnee irraa jirtu qabatanii jiran yoo Abiyyiin faannoo irratti tarkaanfii fudhachuu baatee faannoodhaaf ayyama godhee Oromiyaa seensise nuti Oromiyaa eeggachuun dirqama kenna moo dirqama kennaami Oromoo dhugaadha moo soba dhugaadha kanaafuyyuu waraana ni qabdan waraana gahaa qabdan ummata ni qabdan ummata gahaa qabdan Oromootu jira Jawaariin fa'aa jira Marroo fa'aatu jira gootota 1000 biqilchite Oromiyaan hin sodaannu ummanni Oromoo qeerroof qarree waan gootu ni beekti gaafa jabaatte mee faannoon har'a malkaata akkas qaxxaamuree Oromiyaa haseenu osoo Abiyyiin Ahmad taa'ee ilaalu yoo ummata Oromoo hunda bakka jiru waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin gadi baasuu hin baanne hin jiru kana booda carraan biraa dhugaan jiru kanuma maal karaa cufanii raayyaan ittisa biyyaa akka naannoo Amaaraan seenne godhanii Abiyyiin Ahmad ammoo jaartii isaatiif jecha quuxa'ee soddummaadhaaf jecha quuxa'ee ummata Oromoo gurguruun hin danda'amu Oromoo dhaga'i Abiyyiidhaaf carraa kenninee jirran ajjeechaa inni nu ajjeese hundarra tarree hidhaa inni hayyoota kenna hidhe hundarra tarree du'a Hacaaluu Hundeessaa irra tarree deemnee Amaara wajjin isarratti hin duullu jennee murteessini har'a garuu san bira dabree aangoo faannoodhaa tarakkabaa jira biyya guutuu faannoodhaa tarakkabaa jira namichi inni kumaandi poostii bakka buuse pirezidaantii naannoo Amaaraa duraaniiti Tamasgeen Xurunee namicha duraan naannoo Amaaraa bulchaa turedha kanaaf ummata Amaaraa irratti tarkaanfii fudhataa hin jiru ummanni Amaaraa haaluma salphaadhaan karaa cufee kun karaa dhagarra guuree Finfinnee seenaa jiran maa ummanni Oromoo salphina barbaaddanii gabrummaa barbaaddu gaallaa jecha jedhu kana sitti fe'anii akka harreetitti mataa keessa gasidhaanii akka sharkana ummata keenya dhagaa isinitti himna waraanni amma dabra birhaan seene kun yoo mootummaan tarkaanfii fudhachuu baate dhagaa isinitti maammata Oromoo yoo mootummaan federaalaa tarkaanfii fudhachuu baate ummanni Oromoo waraana isaa wajjin dhaabatee haga Abiyyiin Ahmad koballalee akka Mangistuu Hayilemaariyaam jedhu saniin eeginaa isin osoo tuffatanuu tuffedhaa dadhalte jedhan Abiyyiin har'a faannoo tuffataa jira faannoo tuffachuun qabu Abiyyiin faannoo hoggantoota naannoo Amaaraa hundatu waliin jira faannoo ummata naannoo Amaaraa hundatu waliin jira faannoo namni fuudheetiniin Oromiyaa seensisaa jiru Tamasgeen Xuruneeti namicha minni kumaandi poostirra kaayetu informeeshina kennee fi faannoo Oromiyaa keessa seensisaa jira Abiyyiin amma faannoo kophaa jirtisee tuffachuun qabu faannoon hoggantoota naannoo Amaaraa hundatu waliin jira faannoo ummata Amaaraa hundatu waliin jira faannoo namoota aangoo qaban ka akka Dassaaleenyi Caannee namoota paarlaamaa keessa jiran namoota waajjira garaagaraa keessa hojjetan
hunda isaaniitu faannoo wajjin jira. Kanaaf maqaa gaallaa jedhu kana sirratti fe'uudhaaf faannoon har'a Dabra Birhaaniin seenee jira. Namni takka dubbataan jiru, mootummaan ibsa takka kennaan jiru. Kumaandi poostii labsinee tapha ijoolleeti kun. Tapha ijoolleeti. Kanaaf uummanni Oromoo waan deemaa jiru baay'ee natti ulfaatee jiran akka kiyyatti. Kanaaf uummanni keenya ofirra rafina dammaqaa yaada jedhu qaba. Kumaandi poostiin Abiyyiin afaaniif labse uummata akka bu'aa buusaa hin jiru. Waraanni faannoo duratti deemaa jira, duubatti deebi'aa hin jiru. Kanarraan kaayoon faannoo naannoo Amaaraa bilisa baasee dhaabachuu miti. 4 kiiloo to'achuudha. Abiyyiin ta'uufiitti gaafa itti jabaattee biyya gadhiisee ba'a. Kasalphatu nuhi jechuun uummata Oromoo. Kasalphatu hawaasa Oromooti jechuun. Mootummaadhaa gaafa itti jabaattee biyya gadhiisa. Abiyyiin biyya gadhiisuudhaaf murteesse kaani naagaluu didaan. Uummata akkana karaa gabba'ee cufu. Kaleessa gaafa Oromoon akkasii karaa gabba'ee cufe maaliif Oromoo garaan laafinaa isin? Har'a naannoo Amaaraa keessatti lubbuun naannoo Amaaraa maaliif ta'a Oromootiin adda taate? Lubbuun naannoo Amaaraa maaliif ta'a Tigraayin garaagarummaa qabaatte? Kaleessa Tigraayitti ibidda roobsitanii, Oromiyaa irratti ibidda roobsitanii, har'a wayita uummanni Amaaraa akka jiru wanti naannoo Amaaraa keessa gadi jiru gadi bahee raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii fudhatu. Gadi bahee raayyaa ittisa biyyaatti karaa cufu mootummaan callisa filatee jechuudha. Kana caalatti ammoo uummanni keenya ifaajeen kun keessanii qabsoon kun keessanii yoo mootummaan tarkaanfii fudhate waan jiru jala buunee akkuma isin gabaasaa jirru isin gabaasaa jirra. Fakkeessaaf raayyaa ittisa biyyaa Gondariin tarkaanfii fudhataa jiraa jiran. Tarkaanfii fudhataa jiru takka illee nagarre. Gondar sa'a kanatti ammallee faannoo harka jirti. Karaa kana raayyaan ittisa biyyaa to'atee maarre jaan. Haga dhugaa ta'e Allahu alam. Garuu walumaa galatti amma magaalaan Dabra Birhaan faannoo harka galtee jirti. Walii galatti nuti uummata keenyaan kajechuu barbaannu mootummaan Abiyyiin Ahmad waa takkatti rakkate, soddummaa rakkate. Niitiin isaa akkuma isin beektan ijoollee warra soddaa isaati isii quuxayeetiniin aangoo gadhiisuu murteessee na fakkaata. Nuti kanarratti ammoo aangoo faannoodhaa dabarsuun barbaannu. Dhugaan jiru kana uummata Oromoo. Kanaaf nuti barumsa naannoo Amaaraa irraallee fudhadhaa isiniin jechuu barbaada. Har'a naannoo Amaaraa keessatti uummanni guutuun faannoo waliin dhaabate kana hubadhaa yoo mootummaan kun tarkaanfii fudhachuu baate nuti akka uummata Oromootitti biyya keenya irratti, lafa keenya irratti, qe'ee keenya irratti nutu eeggata. Odeeffannoo keenya gaggabaabaa waan jiru simbiraan keenya nuti faannoo waliin gara kamittuu firooma hin qabnu. Faannoon xilaata keenya hammas nu gabroomsuu dhufaa jira, nu balleessuu dhufaa jira. Nuti gaafa Abiyyiin Ahmad faannoo fidee nurra kaa'uudhaaf murteesse hin falmanna, uummata keenyan kaafna, hin dammaysina. Waraana adda bilisummaa Oromoo, poolisii Oromiyaa, liyyuu haayilii, ilmaan Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessa jiran wajjin ta'uudhaan nutillee akkuma jarri karaa cufan kanatti Oromiyaa akka wanni takka hin seenne uummanni keenya of qopheessuu qabdanii. Ergaan kiyya kanumaa jala buunee waan jiru hunda isin biraan gahaa jirra. Viidiyoo keenya nu hordofa. Gaallaa jedhee uummata nu balleessuudhaaf deemaa jiru dib jettanii ciisuu yoo taate dogoggoraa jechuudha. Nuti gaallaallee taanu qe'ee keenya irratti abbaan nuyi. Maqaa fedha yoo nu baasan gaallaa miti waan barbaadan yoo nuun jedhan gabrummaan filannu amma booda. Kanaaf uummanni keenya waa maraa jala buunee isinii gabaasaa jirra. Tarkaanfii mootummaan fudhatu eegaa jirra. Faannoon amma Dabra Birhaaniin seenee jira. Dabra Birhaan jechuun Finfinnee irraa kiiloomeetira 20. Waraana adda bilisummaa Oromoo, poolisiin Oromiyaa, raayyaa ittisa biyyaa keessa warri jirtan ijoolleen Oromoo u qopheessa. Taraan teessan kalooftee jirti. Waraanni kun Dabra Birhaan bira achi tarraan qabsoon ta'u uummata Oromooti. Ta poolisii Oromiyaa, ta qeerroo Oromoo, ta raayyaa ittisa biyyaa ilmaan Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessa jirtu, ta woboo hawaasa Oromoo waliigalaa dhiira osoo hin jenne dharaa osoo hin jenne tokkummaadhaan Oromoon kutaa 11 tokko taanee qabsoo keenyatti shiddina. Oromiyaa irratti nutu abbaadha. Kanaaf jecha qophaayaa ergaa jedhu qaba. Amma waraanni faannoo Dabra Birhaaniin to'atee jira. Dabra Birhaaniin ka to'ane tuksii malee dhalanii yoo lukkuun dheengadda ganda keessaan deemanii boolla jala awwaalan sun taate lukkuun sun yoo uummata laaffistee fi haaluma salphaadhaan Finfinnee seenuudhaa fi carraa ka argatan taate isinillee lukkuu wayii soqa awwaala. Warri lukkuu awwaaluu dandeessan. Lukkuun isin dheengadda qabdan sun dogoggora jechuudha. Warri lukkuu awwaale rasaasa osoo dhukaasin 4 kiiloo seenaa jira. Jarana dubbiin jajjaba. Osoo rasaasan dhukaasin lukkuu awwaalanii 4 kiiloo seenaa jiran. Abiyyiin Ahmad itti dhiisee taa'aa jira. Soddummaan rakkatee jira jechuunis. Bakka kana wanni jiru. Kanaaf jecha ka kijiba hin qabne ka ittiin daballe odeeffannoo keenya gaggabaabaa isin biraan gahaa jirru akkuma itti fufnetti isin biraan geenna. Faannoon Oromiyaa irraan hijjatu uummanni Oromoo, qeerroon Oromoo, qarreen Oromoo aarsaa barbaachisu kafaluudhaaf qopheessaa.
Woboon qophoo jira, poolisiin Oromiyaaf qopheessi, ilmaan Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessa jirtan of qopheessa, hawaasni Oromoof qopheessa, qotee bulaan Oromoof qopheessa, barataan Oromoof qopheessa, barsiisaan Oromoof qopheessa, Oromoo waliigala nuti nama addaan hin qoonu. Akka Oromoo waliigalaatitti qabsoo jalqabna. Oromiyaa irratti nutu abbaadha. Abbaan fedhe daangaa cee 4 kiiloo miti 4 kiiloo jaani dargu. Kana jala sararree qabsoo kenna qophoofne eeguu qabna yaada jedhu qabaa. Yeroo gaarii naa qabaadha. Faannoon geetteenaan natti dhagaamee utaalee laayivii seenee ammaan jala buunee Dabra Birhaaniin keessa waan jiru anaan kijiba anaan jechuu dhiisaa isin. Dabra Birhaaniin dhugaan faannoon qabateef hin qabanne adda baafadha. Kolkoloo warra jala deemtanii kijibaa jettan. Hudduu bantee rafta gabrani. Dhagaafadhu sitti maa. Faannoon Dabra Birhaaniin qabatee qabatuu baatee adda baafadhu. Hin jala deemtanii soban jedhina. Dhaqa adda baafadhaa gaazexeessaan kun bar gaazexeessaa kijibaatii miti. Warra dheengadda isin matarra baataa turtantu amma isin awwaalaa jira bar. Masaayi Mokonnon jechuun namicha dheengadda Biraanuu Juulaa waliin taa'ee intarvii godhaa ture. Namni hagana ga'uun kijiba jechuun hin danda'amu dhugaadha kun. Yoo soba taate ammoo gadi ba'ii dhageeffadhu barbaadi miidiyaa biraarra koottu soban jedhina wanni isinii gabaasaa jirru dhugaadha kun. An soba takka Abiyyi irratti hin barbaadu. Ani faannoon lakkoofsa tokko xilaata kiyya. Abiyyi amataa ka fedhe yoo morme faannoo irratti an Abiyyitti dhukaasu sitti himaa. Abiyyi Ahmadiin falmuwaan sitti himaa. Jaalattee jibbite. Abiyyiin na haa gabroomsuu barbaadan faannoon na gabroomsurra. Abiyyiin na haa bituu barbaada faannoon na biturra. Si galaa dubbiin awwaan hin jirre sitti naasa'u. Siyaasa takkas keessaa bu'aan argadhu. Uummanni Oromoo gabroomuu jedhaa si arrabsaa si gabroomsuun sirrii miti. Kanaafi Oromootiyya uf eeggannoo jajjaba isin barbaachisa. Dabra Birhaan jechuun fagoo sitti hin fakkaatin. Finfinnee irraa kiiloomeetira 70. Bootaa dheengaddaa gaafa Tigraay dhuftee qabatte Abiyyiin Ahmad gadi ba'ee dirree waraanaa deeme inni min zamtaalloo jedhee gaafa Abiyyiin lola labsee ofii isaatii dirree waraanaa seene bakka san jirti har'a faannoo. Uummanni Oromoo haasaa kiyya sa'a kanarraa fuudhii gurra kee lamaan kana gurra keessaa xaragii qulqulleessi waan hundaaf uf qopheessi. Faannoo naannoo Amaaraa keessatti uummata godhaniimi Oromiyaa irratti nuti uummata ta'uu maaltu nu dhorka? Maaltu nu dhorka? Woboo wajjin taanee uummata ta'uu maaltu nu dhorka? Marroo waliin taanee Jawar waliin taanee Oromiyaan guutuun tokko ta'uu maaltu nu dhorka? Wanni nu dhorku takka hin jiru. Kutaan 11 nuti Oromoodha. Arsiin, Harargee, Jimma, Wallagga, Shawaan Oromoo tokko. Wanti duuba nu deebisu hin jiru. Naannoon Amaaraa akka uummataatitti aangoof dhufeemi nutis akka uummataatitti aangoo barbaadna. Waraana gahaa qabna woboo ka deeggarsa Oromoo malee waggaa 5 lole. Gaafa deeggarsa kee argate namni waraana adda bilisummaa Oromoo dhaabuu hin jiru hin danda'u tokko illee hin jiru 4 kiiloo malee. Kuma jarra 4 kiiloo jedhan san uummanni Oromoo akka waliigalaatitti tokkummaa keenya jabeeffannu olola garagaraa dhiisa odeeffannoo jala buunee isinii gabaasaa jirra. Dabra Birhaan qabachuun soba yoo ta'e dhugaa yoo ta'e mootummaan ibsa ni kenna hin laalla. Ka waliin laallu ta'a. Waan kanarra dabreen hayyoonni Oromoo ummata Oromoo sochoosuu qabdan amma. Gizeen isinillee afaan dhugaamattanii teettan takka hin jiru. Faannoon dhufee yoo aangoo qabate dhadhaa si diba sitti hin fakkaatin. Hayyuun Oromoollee qophaa'uu qabdanii ummata keenya waan jiru himuu qabdanii. Ergaan kiyya kanumaa galatoomaa hundi keessanuu oduu kiyya gaggabaabaa jala bu'ee isinii dhiyeessu. Allah 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 ችግር በዝቶ እንኳን ቢጨንቀኝ አላህ መላውም ከቶ ቢጠፋኝ አላህ ሳጣ ሚይዘው ምጨበጠው አላህ ጥሪዬ ሁሌም ላንተው ነው አላህ ባዶነቴ የሚሞላ